Seenaa dhugaa nama lafa jalaa fi dukkana keessatti seexana Luusferii fi ergamoota isaa waliin hojii baay'ee hojjechaa ture. Booda garuu gooftaan isa gargaaree jireenya isaa keessaa isa baasedha. Amaanu'el Amoos jedhama. Nama biyya Naayijeeriyaati. Seenaa dhugaa jireenya isaa kutaa tokkoffaa kanaan dura dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa lammaffaa isaa kunoo isiniif dhiyeessuuf jenna. Viidiyoo kana dhaggeeffattee yoo fixxee haxxummaa seexanaa fi karaa isaa akkaataa itti seexanni nama kiyyeessuu fi akkamitti immoo irraa fiigachuu akka qabnu baranna. Gara seenaa Amaanu'el Amoositti haa dabarru. Isa dura garuu YouTube channel kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas viidiyoowwan yeroo yerootti akka isiniif dhufaniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Kutaa lammaffaa seenaa Amaanu'el Amoos jalqabbii haaraa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14:12 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Karaan namaaf gaarii fakkaatu tokko jira, dhumni isaa garuu karaa nama balleessuudha. Akkasumas Isaayyaas 57:21 irratti warri jal'oonni yookaan hammeenya hojjetan akka galaana socho'u boqonnaa hin qabani. Akka isa dhaan isaa dhoqqee jala kaasee bishaan booressuutii jedha. Waaqayyo koo warri jal'oonni sun garuu nageenya hin qabanii jedha. Jireenyi keenya hundumtuu jireenya akkasii natti ta'e. Boqonnaan dhabee, gammachuun dhabee, nagayaan dhabee, waan uffadhu dhabeen, waan nyaadhu dhabeen, dhuguma warra koo jireenyi Yesuusiin malee boqonnaa hin qabu, jireenyi Yesuusiin malee suuga hin qabu. Ergasii birrii 50 naaf kennite sana qabadheen mandara kiyya dhiisee hin ba'e. Akkuma magaalaa Leegos gaheen gamoowwan dhedheeroo babbareedoo fuula namaa kan gammachuu addaatiin guutame gaafan argu dhuguma jireenyi jannata natti fakkaatee itti dabalee immoo namni hundumtuu magaalaa sana keessaa dhimma hojii isaatiif asiif achi akka fiigu namni hundumtuu hojiin akka itti baay'atu argeen baay'ee gammaduu koo irraan kan ka'e ani amma bilisummaa beera jedhee ofittiin dubbadhe. Mana Aliis faa gaafa ga'u Aliis warra ishee waliin simannaa gaarii naaf taasistee naannoo tokko waan turreef warri ishee haala kiyyaa fi warra koo ni beeku turan. Garuu immoo hariiroo kan walitti dhufeenya jaalalaaanii fi Aliis qabnu waa tokko illee quba hin qaban turan. Achiin booda Aliis kan heerumtee waliin jiraachuu barbaaddu abbaa manaa ishee ana akka ta'e warri isheetti himte. Warri ishee garuu kana gaafa dhaga'an guddoo rifatan. Haa ta'u malee marii turtii muraasaatiin booda ani barumsa kiyya addaan kutee itti fufee xumuree duuba wanti hundumtuu akka ta'u yaada dhiyeessan. Aliis garuu yaada isaanii kana jabeessitee mormite. Sanarra dabartee guyyuma sanarraa ka'aa jalqabee akka abbaa manaa fi haadha manaatti akka waliin jiraannuu fi warra eeyyamsiisuuf gaafatte. Warri ishee garuu yaada ishee dhiyeessite kana gonkumaa jechuudhaan fudhachuu didanii garuu wal morkii turtii isaatii dheeraa booda akkuma gootee Aliis isaan amansiiste. Warri ishee illee hin callisan. Anii fi isheen illee waliin gara mana isheetti gallee baay'ee bareedu kan taate Aliis baankii tokkoffaa magaalaa Leegos keessa jiru keessatti akka hojjettu waan jireenya kiyyaaf barbaachisu akka naaf kennitu. Jireenya gaarii ta'es akka na jiraachistu waadaa naaf galtee itti dabaltees akkas naan jette. Waan tokko iyyuu yaaddee hin dhiphatin. Ofirraa bashannanii sitti haa toluu naan jette. Waggoottan baay'eef beelaan, rakkinaan, daaraan, diinotaan marfamee kanan ture. Ani amma garuu kunoo haadha manaa bareedduu, mana meeshaa guutuu qabu, jireenya bareedaa jiraachuu jalqabee jaalala qarshii meeshaa waan hunda natti roobsite. Aliis jireenya kiyyatti illee addunyaa kanarra jireenya akkasii jira jedhee yaada hin beekun ture. Garuu immoo akka kitaabni qulqulluun jedhu diiyaabiloos inni sobaadhaa kan nama sobuu inni hattichi hatiisaaf qaluudhaaf balleessuudhaaf malee waan biraatiif hin dhufu. Ani garuu jireenyi akka isiniif ta'uuf akka isiniif baay'atuufis dhufee jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 10:10 irratti. Dhaggeeffattoota keenya diiyaabiloos kennaa dansaa yookaan gaarii ta'e tokko illee isiniif kennuu hin qabu. Yoo waa isiniif kennellee sobee gaarii fakkeessee lubbuu keessan balleessuudhaaf soba isaatiin hin sobamina. Gammachuun jaalallii fi waci kamuu ji'a 3 caalaa turuu hin dandeenye. Ji'a 3 booda wanti haaraan mul'achuu eegale. Gaaf tokko halkan walakkaa dammaqee bofa guddaa maramee mataasaa ol baasee gad ol deebisuun of biratti arge. Iyyuullee barbaadee garuu immoo hin dandeenye. Halkan gaafa biraa immoo akkas gaafa dammaquu qaamni yookaan foon Aliis kun akka shaanxaa yookaan boorsaa meeshaa itti qabatanuu ta'een arge. Gaaf tokko asumatti immoo baddi. Guyyaa tokko immoo halkan walakkaa sirba addaa tokko mana keessatti dhaga'a.
haala sodaachisaa kana hundumaa obsachuu yookaan obsuu waan dadhabeef ishee dubbisuuf murteeffadhe. Ishee haasofsiisuufin murteeffadhe. Gaafa haala hundumaa ishee gaafadhu mufiif dheekkamsa cimaan akkasnaan jette. Gaaffii akkasii kana deebitee lammaffaa ana hin gaafatin. Sana ta'uu baannaan walitti dhufeenyi kiyyaa fi kee illee kanarraa kan adda ta'a naan jette. Anis yaada kiyyaan jireenya sodaachisaa gaaffiin guutame kanarraa jireenyuma hiyyummaa mandara naannoo baadiyyaa jiraadhu sana naaf wayyaa jedheenii yaaduu jalqabe. Achiin boodas baay'ee sodaachuun jalqabe. Guyyaa lamaan booda fuula dansaa fuula gaarii natti argisiisuu jalqabde. Nattis kokkolfuu barbaadde. Badhaasa adda addaa bittee galaa baay'ee akka na jaallattu natti himtee na jajjabeessuu jalqabde. Haala hundumaa gara fuulduraa akka natti himtuu na akeekkachiise. Achiin booda gara mana bunaa yookaan sirbaa tokko na fuutee deemte. Achittis waadaa dura siin godhanaan jettee sana na qabachiiste. Guyyaa keessaa gaaf tokko waan ani amma beeku kana hundumaa hin beektanaan jettee gara manaatti deebine. Jireenya ishee waliin illee akkuma duraa itti fufeen haa ta'u malee jireenyi kiyyaa gaaffii fi sodaa guddaan guutame. Akkamitti xaxaa kana jalaa bahuu danda'a? Otoon ba'ees eessa abbaa kiyyatti hangalaa jedheen guddoo yaaddeen cinqame. Asirratti akka nu hubattanii kanan barbaadu wanti ani fedhu tokko warra Aliis intalli isaanii Aliis hojii hafuuraa hamaa, hojii xinqolaa, hojii seexanaa keessa akka seentee jirtu beekuu dhabuu isaaniiti. Anillee waan ta'utti jiru kana akka isaanitti hin himne of eeggannaa cimaa naaf kennitee jirti. Obboloota kiyyaa amma ergaa kana kan dhaggeeffachaa jirtan durbi umurii 20 waan akkasii kana gooti jettee eenyutu beeka yookaan ni shakkitu. Namni ala ishee yookaan bareedina ishee waggaa 20 baankii keessa kan hojjettu akka taate qofaa beeka ture. Isheen garuu ergamtuu diiyaabolos turte. Kanaafuu dhaggeeffattoota koo bara ammaa keessa jirru kana keessatti aliisotni baay'een jiru yookaan akka ishee kan ta'an baay'een jiru. Of eeggachuun jireenya gooftaatti maxxanne qabaachuun furmaata filannoo biraa hin qabnedha. Gaaf tokko Aliis gara bakka hojii deemtee booda mana keessa waan jiru hundumaa ilaaluun barbaade. Umurii dargaggummaarras waan turteef manni ishee qulqullummaan kan guutamee fi kan bareedu ture. Waan nyaataaf dhugaatii adda addaa qabbaneessuuf nama gargaaru firiijii 4 mana keessaa qabdi turte. Isa tokko gaafa qulfii isaa cabsee banuu waanan argee amanuun dadhabe. Buqqee mataa namaa akkasumas foon namaa keessatti arge. Gara gubbaatti immoo lafee namaa adda addaa arge. Firiijii biraatti immoo okkotee guddaa afaan isaarraa baallii fi buqqeen guddaan tokko ture. Carqii diimaa waliin irra kaa'ameeru arge. Afaan okkotichaa banee yoo ilaallu keessi okkotichaa dhiiga namaatiin kan guutame ta'uu isaan arge. Kana caalaa itti fufee ilaaluu hin dandeenye. Amma akka nama du'eettan of lakkaa'e. Eessas garamitillee miliquu akka hin dandeenye du'aan marfamee akka hin jiru amaneen waan ta'uuf deemu hundumaa kana booda bitamee jiraachuun qaba jedheen of amansiise. Aliis bakka hojii oolleerraa gara manaa yoo galtu bakka hojii jiraattee waan ani manatti godhaa ture hundumaa akka beekte naaf gale. Kana booda addunyaa xinqolaa fi asmaatii wajjin wal bareen guyyaa itti aanus gara walga'ii tokko akka waliin deemnu na gaafatte. Anillee takka itti seenee hidhameera waan ta'eef filannoo biraas waan hin qabneef toleen jedheen. Osoo deemnu magaalaa keessaa baanee gamoo guddaa tokko bira geenye. Bakki walga'ichaa illee gamoo kana keessatti akka ta'ee fi kan seenamus dugda itti galagalchuudhaan gara boodaatti ilaalaa akka ta'e natti himte. Akkuma isheen naan jette sana taanee walumaan gara gamoo keessaa seenne. Galmi guddaan walga'ichaa illee dhiirotaaf dubartoota 500 wal marsanii ta'aniif guutamee jira. Isaan keessaas mataan isaa callaan akka namaatti ta'e kan mul'atu garuu qaama biraa kan qaban akka sooressaatti ta'ee gidduu isaanii taa'eera. Warra 500 asii jiran keessaa muraasni barattoota sadarkaa lammaffaa, warri kaan immoo yuunivarsiitii irraa barumsa isaanii fixanii, muraasni isaanii immoo kan isaaniif hafe, warri kaan immoo kan eebbifamanii ba'an, warri kaan immoo barsiisota fa'aa turan. Aliis furtuu girgiddaa manaa irra jiru yoo tuqxuu wambariin as ba'ee asiin immoo irraan taa'e.
ofiifis akkas godhattee isheenis irra teessee sana booda keessummaa fi miseensa haaraa ta'uu kiyya isaan hundumaatti na beeksiste. Ishaanis hamilee guddaan na simatan. Kana godhuu isheetiin Aliis sadarkaa guddinaa argatte. Walga'icharra wanti isaan mari'atan tokkollee osoo naaf hin galin gara dhuma walga'ichaa irratti guyyaa biraa qofaa kiyya akka dhufuuf natti himte. Walga'ichis sanumaan dhaabbate. Walbaruun koo addunyaa seexanaa waliin turees akkas ture. Halkanuma sana Aliis halkan keessaa sa'aatii 8tti hirribaa na dammaqsitee waan baay'ee nama rifachiisuu fi sodaachisu natti haasa'uu jalqabde. Akkasis naan jette. Ani akkuma na agartu kanaa nama salphaa tokko miti. Ani walakkaan kiyya namaa, walakkaan kiyya immoo hafuura. Gara caalutti ani hafuuradha. Waan mana kiyya keessaa argitu kun meeshaawwan adda addaa kan ani itti seexana waammadhuu fi isaan waliin itti haasa'udha. Hojii xonqaa'ee ittiin hojjedhudha. Waa'ee lafeewwan immoo yeroo biraan sitti himaa naan jette. Kana hundumaa gaafa isheen natti himtu ani guddooneen rifachuu darbee waanuma tokkollee haasa'uu hin dandeenye. Kitaabota adda addaa waa'ee dhoksaa hojii amma keessa jirtuu kana kan dubbatan kan barsiisan naaf fidde. Illee wanta kana hundumaa beekuu barbaaduu koorraa kan ka'e dubbisuuf murteeffadheen yeroo muraasa keessatti fedhiin kiyya waan kana hunda baruuf guddaa dabale. Isheenis fedhiina keessatti uumame kana argitee osoo ani hin beekin maqaa koo gara warra asmaatotaa yookaan warra xonqaayotaa bebbeekamoo biyya Hindiitti ergite. Akkuma duraan natti himte sana gara lafa walga'ichaa sana qofaa koo deemeen achitti immoo warra haaraa sagalee fi warra isaan fide tokko tokkos achittiin arge. Achiin booda hojii jalqabuun narra ture waan ta'eef gara gidduu galmichaatti waamamne wantoonni asii gadii kun nurratti raawwataman. Waan akka muuccaa yookaan kollaa waa itti qabsiisan fakkaatu nyaata gosa adda addaa irraa kan hojjetame. Qaamni fi yookaan nafti keenya dibamee miseensa guutuu ta'uu keessaniif ga'umsa isiniif kennaanuun jedhan. Zayita waan fakkaatu tokkos xaarmusatti godhannee akka dhugnuuf nuuf kenname. Dhumarratti immoo waan baruuda fakkaatu mataa keenya irratti nuu dibanii inni kun immoo dhoksaa namoota biraa deemtanii akka beektaniif isin gargaaraanuun jedhan. Waan ani godhe kun hundisaa biyya Hindii ga'ee Boorisaa immoo xalayaa miseensummaa guutuun na ga'e. Xalayaa naaf ergame kana immoo dhiiga kiyya itti dibee karaa mana poostaatiin osoo hin ta'in karaa dhoksaa isaan natti himan akka erguuf ajajame. Ani illee akkuma isaan naan jedhan godheen kana booda duubatti deebi'uun hin jiru hin yaadamus. Gara booda deebi'uuf yaaduunis du'a ofitti faradudha. Anillee takka waan kanaan cuuphameen seeneera waan ta'eef waan isaan naan jedhan hundumaa akka isaan naan jedhanittan raawwadhe. Gaaf tokko ganamaa Aliis sirni addaa bu'aa qabu tokko mana keessatti akka raawwatamu natti himte. Halkan keessaa sa'aatii 8tti daa'ima baay'ee xiqqoo taatee harkaan kan deemtu kan lubbuun jirtu fiddee dhufte. Osoo ani arguu Aliis quba ishee daa'ima sana keessa galchitee ija ishee lamaanuu keessaa baaste. Iyyi daa'ima sanii onnee kiyya baqaqsuu ga'e. Kana booda daa'ima sana billaadhaan qaama ishee guutummaatti kukkutte. Tirii irra keessees hoodhu nyaadhuu naan jette. Ani illee rifuudhaaf jedheen sodaa guddaatiin qabamee kun gonkumaa ta'uu hin danda'u jedheen. Diduu kiyya kana dhageettee baay'ee aartee hamaanis na ilaaltee ani illee wanti hamaan na biratti hin dhufin filannoo biraa hin qabu jedheen foon daa'ima sanaa nyaachuu fi dhiigallee arraabuun jalqabe. Kanaan booda akkas naan jette. Kunanaaf si gidduutti kakuudhaa waan ani siif godhe yookaan tolchaa jiru kana ammaan booda kan tolchuu nama tokkottuu hin dubbattu. Gaafa garuu nama kan biraatti dubbattee ofuma keetii du'a ofitti faradda jechuudhaan natti dubbatte. Yeroo kana naan jettuu guddaan rifadhe. Kana dhagee duuba wanti addaa tokko keessa kiyyatti uumamu jalqabe. Hangani ofii kiyya to'achuu hin dandeenyetti jijjiiramuun jalqabe. Gorsa of eeggannaa haadhotiif abbootiif.
hojjettoota mana keessan keessa jiran hin beektanii? Warra isaanii, amantaa isaanii, ijoolleen keessan, ijoolleen isaanii eessa eenyu waliin akka ooltu dhuguma ni beektu? Mee yaada Aliis daa'ima xiqqoo ilaa keessaa baaste billaan rukuttee na guchiiste kana eessaa fidde? Kanaafuu obboloota koo dubartiis ta'e dhiiras nama mana keessanitti qaxartan kamiyyuu seenaa isaanii, haala isaanii hundumaa sirriitti qo'attanii beekuu qabdu. Erga kana hundumaa gootees Aliis miseensa guutuu hojii dukkanaa kana akkana gootee mirkaneeffadheen kana booda akka ani of danda'ee hojjedhuuf mana biraa qofaatti naaf barbaaddee meeshaa barbaachisullee itti naaf goottee egaa hojii kee jalqabii naan jette. Isa booda addaan baane. Kun kutaa lammaffaa ture. Yeroo ittaanu kutaa sadaffaa isiniif qabannee dhiyaannaa. Hagasitti yeroo gaarii qabaadhaa.